Arra Odaa Award irratti argamtanii eenyummoo ata jettanii teegdu eenyu filattan? Ani kun icitiidhaan dubbadhu abalummoo jedhee sinaasa'u abbaan filadhe immoo filadheera kun icitiidha. Icitiidhaan filadheera amma garuu guyyaan isaa yeroon isaa sa'aatiin isaa tuun gahin in dubbadhu garuu tokko irratti xiqquma caalaaf malee warree hojii hojjetan hundumtu nama mararuu namatti tolu keessumaa kan daangaa fi kan gurbaa sana kan isaan kan Hisqiyaas sun waa gara duubaatti deebisee waa baay'ee si yaadachiisa filatamuu kan qabudha. Umrii kee yaadattee jechuufi umrii keetiin filattee naan jechuufi akkasin jenna inni faa jira simbirroo yaa barii shaashaan jira gundoo booreen jira baay'ee dhagaa filmaataaf namatti ulfaata. Kanaafuu hundumti jira sirriitti hojjetanii filmaataan sitti ulfaata. Ani garuu waanan filadheera achumatti argina. Galatoomeetis. Arra Odaa Award kana eenyutu mo'atee itti yaadda? Nama sabni filate. Nama namni sabni filate odoo eenyu moo sitti tola si gammachiisa? Hunda caalaa qabxii argate utuu moo inatti tolana. Inni maan oolu garuu ati eenyuun filatte? Hunduma isaanii filadhe. Akkas taanaan filannoon jedhamu. Amma filannochi qormaata miti. Ani nama sabaaf hojii gaarii hojjetee nama akkaataa hojii isaatti filatamaniidha. Hundi isaanii itti dadhabanii wanta saba keenyaaf waan hojjetaniif hunduma isaanii filadhe. Kanaaf Odaa Award narraa kun hin barbaachisu jechaadha? Hin barbaachisa malee maafan filadhe tun barbaachisu ta'e. Hundumaa filatte akkamitti keessaa filure? Kan namni keessaa filate immoo kufuuka kan namni filachuu dhiise. Ani hunduma isaanii filadheera garuu isaan keessaatii namni qabxii caalaa argate immoo utuu nyaate immoo natti tola. Haa ta'u ulfaadhu galatoomii halkan galgala gaarii. Nu biratti halkan gaarii jedhama baasoo. Galgala gaarii hin galleedheeni asin bulleedheeni. Ish. Arra eenyummoo ata jettee teegdaati? Ani weellistoonni baay'ee namni an jaaladhu hedduutu jira. Kana jechuuf garuu xiqqoo nama dhiba wanni kun dorgommii waan ta'eef jechuudha. Garuu nama baay'ee ijoollee baay'ee jaaladhu jiru. Warra weellistoota haaraa keessa weellistoota haaraa bara kanaa bara 2012 keessa Sinishaw mul'ata waan mo'atu natti fakkaata. Viidiyoo illee kaadhimamee jira. Inni waan mo'atu natti fakkaata garuu sirbicha baay'ee jaaladha waan taateef ani beeku osoo moo'ee garuu natti tola Sinishaw dhugaas hin jaalladha. Nama baay'ee cimaadhaas natti fakkaata xiqqoo maaliif sita? Weellisummaa qofaa miti beektaa namni haalaaf amalli namaallee ani wanti jedha waan ta'eef namummaa bakka nama gaariidha dhugaa. Tomoo natti tola Sinishaw. Warra dubartootaa keessaa hoo? Ani beeku dhiifama garuu wayina komatu ani Eelsaa na tomootee natti tola hin jaalladha. Eelsaa nugusee jechuudha. Osoo mootee isheen natti tola. Egeree ati kaadhimamuuf amma hojii akkamii hojjechaa jirta? Bara darbe kaadhimamee ture akka carraa ta'ee garuu na milkoofne Odaa Award mo'achuu fi miti kan hojjedhu wanta saba koo madaalu uummata koo waan madaaluu danda'u hojii gaarii hojjechaan jira gara fuulduraatti yoo waan gaarii hojjette jedhe nan badhaafama rakkoo hin qabu garuu uummanni koo hojii kiyyatti hammam akka gammade sani kaayyoon kee inni guddaa malee awwaardii fi miti. Ulfaadhu baay'ee. Eeyyama waan nu kenniteef galatoomi. Ittaan sun garuu gaaffii ni qabu har'a maaliif mo'attamu akkam? Dhugaa dubbachuuf nammoo addas immoo addas hin jechuu hin danda'u. Dorgomtoota na waliin dorgomaa jiraniif kabaja guddaan qaba. Carraan dorgomuudhaa qabnu qixa waan ta'eef nan dorgoma jedhee hin eegu. Jechuun amma maaliif viidiyoon kee baay'ee jaalatamaa ture baay'ee namni baay'een jaalateera. Kanaaf sarraa kaatee jaalala uummataarraa kaatee wanni shakkitu hin jiru. Dhugaadha uummatni jaalateera. Akka nama calqabaa viidiyoo gadhiise otoo hin taane akka siiniyer nama ta'etti na fudhate odeensiin isaaf galanni kan odeensidha ta'e kan dhaggeeffattoota ta'e otoo jiru hundumti keenya wantuma bareedaa haga dandeenyutti waan bareedaa hojjennu kan adda baasee jaallatus jibbus kan himu warra dorgommii kana dhiyeessee fi hawaasa voot godhe waan ta'eef
isaanumaa dhiisnee wanta dhufu hundumaa anis moo'ee isaanis moo'anii gammachuu guddaadhaan nan fudhadhaa jechuudha. Kanaan ta'an si gaafachuu barbaadu yeroo baay'ee namoonni kilippis ta'ee sirboota adda addaa irratti dhama'an hin dagatamu jechuun sagantaa adda addaa irratti ati namoonni ati galateeffachuu barbaadu jirta bareedina kilippii keetiitiif bareedina muuziqaa keetiitiif namoonni ati galateeffachuu barbaadu jiru. Hedduudha baay'ee kilippii fi viidiyoo bira otoo hin dhaqiin dura anumaa nama weellisaa ta'ee akkam ba'u na hojjetantu jiru akkuma nama waa tolchuutti jechuudha. Tokkoffaa aartii kana keessa kan seenu kan na godhe aartistii Yoosan Geetahuun baay'een galateeffadha. Isarraaniin wanta baay'ees arge waan ta'eef wanta baay'ee na barsiiseera. Namoota baay'ees na barsiiseera. Lubbuusaa jeennata nuuf kaa'ute aartistii Haacaaluu Hundeessaa. Aartii jechuun maal jechuu akka ta'e akkamitti walaloon akka barraa'uu qabu walaloon sirbaa. Akkamitti barraa'uu tolfamuu akka qabu jirra yoo waliin hojjennu jechuudha. Yeedaloon akkamitti hojjetamu miirri walaloo ergaa walaloo qabu yeedaloota akkamitti akka jijjiiramu jireenya dhuma aartii keessa jiru jireenya aartistiin tokko aartii keessatti qabaachuu qabu fi hawaasa keessatti qabu akkamitti eeggatee turuu akka qabu kan na barsiise aartist Haacaaluu Hundeessaati. Akka obboleessaa akka hiriyyaa akka abbaa kan obboleessaa hangafaa ta'e har'a akkan ga'u kan na godhan isaan jechuudha. Gara viidiyootti dhufnu Biruuk Girmaa. Biruuk Girmaati baay'ee nama cimaadha daayirektarii cimaadha. Isa viidiyoon kun akkanatti akka hojjetamu kan godhu warra viidiyoo kana waraaban obboleessa koo maatii koo namoota naannoo kiyya jiran hundumaa galateeffadha. Isin har'a Odaa Award irratti argamtanii eenyummoota mo'ata jettanii shakkitu moo eenyu filattan isin? Ani isheetuma waan jedha. Akkam nama hodhattee adda? Eshi kana deebisee kan si gaafachuu barbaadu yeroo baay'ee namni dhamaatii muuziqaa dudduuba jiru hin dagatamanna muuziqaa keetti bareessee kan si qarqaare kan si bukkee dhaabbate eenyu fa'aa galateeffachuu barbaadda warra si faana hojjetan wajjiniin jechuu kooti. Artistoota mara nan galateeffadha. Artistii muuziqaa koo arreenji naa godhe Mikii yookaan Mikii Jaanoo jedhama. Kaameraamaanota sirba koo irratti hirmaatan maraaf maatii kootiif artistoota biyya keenyaa maraaf fi barsiistota na barsiisan barsiistota mana barumsa muuziqaa Yaareed jiran isaan mara isaaniin galateeffadha. Carraa gaarii siif hawwaa ulfaadhu. Galatoomii. Ati akkamitti si'a meeqa filatte? 10 caalaa waan filadhe natti fakkaata. Kanaafuu carraa gaariin isin hawwaa. Galatoomii. Har'aa sitti argamte eenyu filatte eenyummoo ettee teegdatama? Ani nama tokkoon file jechuun garuu ijoollee baay'ee argeera. Sana keessaati keekiyyaan dhaaf laadheera jechaadha kan kun. Keekiyyaadhaaf laatte. Inni albaamii irratti dorgome miti? Bakka waanuma isaa eeyyan hawwazinaarii. Kanaaf keekiyyaa isaan eeggachaa jira. Yoo inni moo akkamitti harka rukutta? Akka gaariitti. Ulfaadhu galatoomii halkan gaarii. Har'a eenyu mo'ata jettee yaaddaati? Mo'achuu malee mo'atamuu hin beeku iyyuu. Anuma. Yeroo baay'ee namoonni artistoonni muuziqaa hojjetanii viidiyoo hojjetanii namoota sirriitti garaa si ga'anii si hojjetan namoota si faana dhamaan namoonni galateeffachuu barbaaddu jira. Yeroo hedduu hojii kiyyaa qindeessuudhaan sirbama baraan amma kaadhimame kana qopheesse yookaan qindeesse Birhaan Zerwuuniti. Akkasumas immoo viidiyoo isaa kan hojjete Abrahaam Raayyaadha. Abrahaam Raayyaalleen sirriitti dhama'ee gadi bu'ee biyya deemee aadaa sannaa baasee na waliin ta'ee na waliin dadhabee nama hojjete. Keessumattuu nama aadaa uummata Oromoo baasee irratti nama dhama'aa jirudha Abrahaam Raayyaan jechuudha. Akkasumas immoo sirba aadaa kana bifa ammayyaatiin odoon aadaa gadi hin dhiisin bifuma aadaa saniin akka guutuu addunyaatti dhaggeeffatamuuf warra qindeessitoollee murteessaa waan taateef Birhaan Zeruun illee qindeessaa Birhaan Zeruun yookaan BM Studio baay'isee galateeffadha. Moota jedheen abdaddaanis. Tana himmoo tana shakkin dhukkee irraa kaasa. Tana himmoo
jirtu waan akkasii. Bara dhengeddaa kaadhimamee ture sirba ammayyaatiin siyaame kan jedhu kaadhimamee ture tokko oluma fuudhee dhukkeen irraa kaasee na buuse baraan ana buusa. Akkaati buustaaf diin qaba. Qabaadhu sirriitti qabaadhu na buusa yoo bu'eellee rakkoo hin qabu. Baradheera. Galatoomi. Ulfaadha. Magana kan nu jedhani. Baga Waaqayyoon kophaa jaruu keessa si baase. Dhugaadha. Keessaa na baase akkan ittiin deebinetti kan lamatatti hin deebinetti. Atis baga gammadde. Ameen. Gaaffiin koo salphaadha. Eenyu mo'ata jettanii teegduu eenyuuf ergitan sagalee keessan? Filannoon namni filatte gaanimamu iccitiidha. Garuu hundumti isaanii ijoollee keenya gatii ta'anii fi tokko yoo mo'e inni akkam hundi isaanii mo'aniitti yookiin immoo akka aartiin Oromoo mo'eetti gatii ilaalamuuf hundi isaanii iyyuutu mo'aniiti mo'uun isaanii tokkuma dheedheen kana yaadu gargar filanne anaaf isheen. Gargar filanne sababii namni ati dinqisiifattu qofaatti namni tokko lamanii jiraata. Isuma jiran natti mi? Inni sun iccitiidha. Maaliif? Sababiin isaa akka sagaleen koo akka dhaqee tokko caalchifne gatiin shakkuu fi kanaaf iyyuu hundumti isaanii iyyuu akka isaan mo'an barbaanna nuti. Ati eenyu filatte? Himu. Iccitiidha ni mamu. Asitti murteessite moo dura iccitii ture? An mataan kun beeku garuu nama filadhee akka isheen hin filanne beeka. Nama garaagara. Akkatti isin harka rukuttan irratti ilaalleetuma beekna jechaadha abbaa isin filatta. Sirriitti hin beekamaa waanuma fedheefitu Andu'aalam Gosaa immoo inatti tola. Ishee halkan gaarii isin haa ta'u galatoomaa alfaadha. Galatoomaa isinis fayyaata. Har'a eenyutu mo'a jettee eegda? Ana. Situ mo'a? Kaatagoorii isa kamirratti dorgomte? Hundarrattu. Hundumaa. Isa kamiin odeeffannoo keessatti tola? Aartii fakkiidhaan jiraayee fakkii. Okay, akkas taanaan Odaa Award marsaa meeqaffaadha nammaa kun? Afuraffaa. Akkas taanaan kaatagoorii jiru keessaas tokko natti himee. Tokko weelluudha. Mitiire? Weelluudha tokko. Maa diraamaan jira yoo? Diraamaa fiilmiinis jira. Maa barada dhufteeti? Waggaa afuraffaa kooti fiilmiin jira. Kitaabni jira. Muuziqaan jira. Baraan hin jiru sun. Koreedha mooti? Ana beeka miti? Situ beeka garuu? Kootaadha miti. Galatoomaa alfaadha. Odaa Award marsaa meeqaffaadha? 5. Qopheessituun ishee eenyu jedhamti? Bashaattuu Tola Maariyaam ishee. Ishee deebistee maal jettu? Eenyutu mo'atee sitti tola? Sinnishaa mul'ataa dhagaa. Unet? Tiktookii hojjettee tafi? Feesbuukii irratti qabaste. Tiktookiin hojjennee. Maaliif egaa? Ulfaadhu waan nu faanaa dubbatteef galatoomish. Garrootoo eenyu injifatee sitti tola? Ani abaluutu injifatee jedhee addatti waan yaaduun qabu. Sababni isaa ani walaloon ankoo walaloodha. Warri walaloo akkam waan barbaada dorgommii kanarratti warri hirmaatan hundumtiyyuu warra mo'anidha. Kanneen kanarratti hirmaatiinis aartii Oromoo keessatti kan qooda mataa isaanii gumaachan coba tokkoyyuu kan gumaachan yoo ta'e hundumti isaaniiyyuu dorgommii kanarratti hirmaatanii akka waan mo'aniitti yaada personaali. As keessa warri jiran immoo hundumayyuu dadhabbii isaanii walqixxattan safara waan ta'eef hojii isaan hojjetan akka waan guddaatti ilaala waan ta'eef abaluu haamuu wadhee addan baasuu hundi isaaniiyyuu haamuwanii warra asirratti hirmaatan. Inni hin danda'amu namni sodoo akkas ta'e nutti tola garuu akkasitti hin danda'amu tokkuma mo'a. Kun qormaata guddaadha. Warri barreessan kun keessan jiranii isaan maal sitti dhaga'ame? Barreeffamni kitaabnis maalis hin jiru bara sirba qofa ture. Baay'ee natti dhaga'ameera. Baay'ee natti dhaga'ame. Warri barreessan keessa jiraachuu qabu. Maaliif sitti fakkaata? Sirbi sirbamu, geerarsi geeraramu, walaloon sirba ta'uu hundi isaa waan barreeffamu. Egalee kanaaf barreeffamni hundee aartii keenyaati.
wantoonni dhiyaatan kun hunduu jalqaban barreeffamu. Namni tokko sirba sirbuuf jalqaban barreessa. Walaloo kitaaba gochuuf jalqaban barreessa. Seenaa tokko kitaaba gochuuf jalqaban barreessa. So warrumti sirbaniyyuu barreessanii sirbu waan ta'eef jalqaba. Warri aartii kamiyyuu keessatti hirmaatan jalqaba yaada sana barreessu, sirba sana barreessu, kitaaba waan ta'u sana barreessu waan ta'eef barreeffamni keessaa dhibuun waan sirrii natti hin fakkaatu. Keessa jiraachuu qaba. Seenaa warri barreessanis seenaa Oromoo dhalootaa dhalootatti dabarsu. Seenaa abbootii keenya durii kan nu barre waan barreeffamee jiru irraati. Wanta irra keessa jiru dhaloota dhufuuf kan nu dabarsinus barreeffamaan. So kanaaf warri kitaabaa dorgommii kana keessa ba'uun qabanii yoo amma ba'an ta'e bareeger akka itti deebi'anii fi dhiibbaa mataa kootiin godha jechuudha akka nama tokkotti. Eegaa maal sitti fakkaate takkaadhumatti waan hundumaa qajeelchinee qulqulleessinee deemuun baay'ee ulfaataadha. Aartiin keenya baay'ee bal'aadha. Wantoonni aartii keenya keessatti dhiyaatan baay'ee bal'aa waan ta'eef takkaadhumatti waan kana hunda sadarkaa sanaan ga'uu ni ulfaata. Garuu immoo baruma baraan wantoota afaan itti dabala. Wanta jiru keessaa baasuu otoo hin taane wanta afee itti dabala qulqulleessaa sadarkaa isaa ol guddisaa nama hunda akka hirmaatu gochaa namni komee kaasu akka hin jirre gochaa guddisuun garuu hin danda'ama jedhee yaada. Ulfaadhu galatooma. Siniifaa dhiisa.